Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni kabajamtoota bardottoota kiyya. Araantan shabakaa bilaash bareedaa isaa tokko qabaddeen dhufee jira. Walumaan ilaalama. Gidduu takka dalagaa nu itti fayyadamaa jira. Naaf hojjetaa jira. Kuno qulfii isaanii agartan jeetii yaada. Gubbaa kanatti. Kuno hojjetaa jira. Pilaastora jala deemnee ilaalama. RD tunnel pero ayoonga isa kana jechuudha. Ni argitan jedhee yaada. Profile gurraacha. Angga buufadhee waan hin qabuuf isin buufattanii open jedhin seenaa. Beeksisa qaba akkasii irraa dabarsan kunoo naa hojjechuu jira. Waan ammaa isa fayyadamaa jira jechuudha. Ammaa kanaaf isaan fayyadamaa jira jechuudha. Kunoo moobaayilii 60 zeenii firiis 39 waa hundaa ni hojjetaa jechuudha. Gabbuufadhaa itti fayyadamaan jaa. YouTube channel jadiidhaan qaba. Ammaan bane kaan tokko narra gubatee jira. Subscribe naa godhaa. Subscribe naa godhaa. YouTube channel kiyya kunooti. Ammaan bane laa subscribe hin qabu. Kunoo. Shuf subscribe nama takkaa godhe. Kami tokkichi godhe san galatoo. Maqaa isaanii agartan jedhee yaada. Irshaad Jamaal jaa. Subscribe naa godhaa. Maqaa isaa akkana gootan itti barreeffattanii. Irshaad Jamaal. Maal jettanii search gootan. Kunoo isaa. Irshaad Jamaal. Irshaad Jamaal isaa. Kan takka video takka gadi hin deemne. Argitan jedhee yaada. Video takka irra gadi hin deemne waan akkasiiti subscribe naa godhaa. Naa jee.